بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا جالتمتوتا فايدمتوتا آبي مدرسة صباحي في كبجمتوتا جالتوتا قرآنا ورا حروف مدرسة صباحي برچو جرتن أكسمس ورا لينكين تسنجيسي في ماتي يوتيوب مدرسة صباح هندي كيسن بك جرتن انت رحمن ربيتي في نجين ربي سبحانه وتعالى اسن الرهاجرات ورا اقرأ ورقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا جنة خيسة تلالي ورا القرآن قرأ هيا قرأت غربا فوق جنة خنا خيسة أول به سانجر ماجان أكم بيج دنيا قرأت ترت يا أبو ليس خوخ قرآن تجبسيتو هالصداتين تجبسو يا أبو ليس خوخ قرآن تجبسيتو يقول جدوا كبرات فرتين نبي صلى الله عليه وسلم والذي يتأتأ إني قرآن قرأوا دبيد الدبسو خا والذين آمنوا جل كما كان جرخون جان له أجران من دالما قباو جان من دا قرأوا دبيد كموتي في من دا قرأوا قباو جان هن صدات يا أخي مالك تعال اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا سنجر مغنا آخرتي خط مدرسة صباحي قرأي كونو تيمتي كينو سنجتا جرابر إجا كيدورا كينيتي سياغر سيسا جرابر حروف نخنا فكاتا دوبچيستو أفان رموتي يرو والبرال لالا مجنسي ماجر ولا كمان خطابة خنا قرتو خطاب نخون نانو وقالماتي لتتعبه تجريد الصريح جرم إجا دبي بودا بودا خطابته به حواس دقب الحمد لله رب العالمين اگر تنيمي يو ربين جديرات خطابه خن بفا آبيتين تطبيقا قد بفا آبيتين سن دقب سيسو يادا جرا آبيلي أما جرن آبي أكا ذكريوان برباچسو آبي أكا القواعد الأربع آبي أكا فتاوى أبا منا فهذا منا إبتك آبي أكا بآبي مدرسة صباح آبي أكا الأصول الثلاثة آبي وان نتكب نفايدمون دعمي نقودا نوجد آبادنا نتيس هجيتين يبفا آبي تنسين كبسيفني خطابة خنسو يادويني حركة كيسا قلتو يادو جراس ننجن طوله داوتو تكين نقا خنتي آنسون هران تنا أكو بيغمو درسي كتابة أغرسيسا خيسا كميقا فاتي كخدني في شنفاداتي جدو كخدني في شنفاداتي اوكي درسي خدني في شنفا كان خيستي درسي كان بودا افتلمامي ملي درسي برانجرات اف مدالي ملي جدو درسي كان بودا طبعا ورا جناجل كابو فنجر وري براتي خد شنفا جه اسيبوده قرماتا كتابه اغرسيسا قرمه قبيله افان ربا إسا في دوبچيستو إسا دا خوبتي أدبافتشو ورقا رقا خنيني في قيسنا جدو ندي مجدشو سنتان طبعا قرأ قاعدة نورانيات دربا قاعدة نورانيات فكين ما أما برسيسو جرو خنام برسيفنا دوبا هرانتنا كبرنو tokkoffaa kaasee hanga 14ffaatti kabarachaa dhufne ni yaadattu yoo ta'e tokkoffaa irratti qubee afaan arabaa kan afaan oromootiin jala barreeffame baranne isatti aanu lammaffaatti ka qubee afaan arabaa oromoof jalaan qabne baranne isatti aanu keessatti gadii ol baranne isatti aanu keessa wal keessa baranne isa itti aanu shanaffaa keessatti of madaalle shanaffaaf jahaffaa gidduu ni qoranne qubee addaan baafachuu waraqaa ragaa fudhanne itti aansinee dubbachiistuu aliif fatahaan irra kaayame aadha aliif kasraan jala taate iidha
aliif dammaan irra taate uudha jechuu barachaa 15ffaa geenye. 14ffaa keessatti aliif fathaa lama qabu antaha, aliif kasraa lama qabu intaha, aliif dammaa lama qabu immoo untaha. Baanis akkuma kana jennee barannee jira. Okay, kanarraa adda jechuudha. Kanarraa kan xumurriiti dubbachiiftoolee 6 bakka takka wajji ilaalla. Dubbachiiftoolee 6 kana bakka takka ta'e wajji ilaallee muraasni nu hafanii adeemsa kee qulqulleeffannaa waan ta'eef hangana barraan barbaachisaadha hima ijaaruuf. Ganaa hima ijaarra hima Oromoo mana, nama, sa'a, lammii, biyya jennee ganaa hima ijaarra wanni naa beekuu qabdan. Sinigale ganaa hima ijaarra. Afaan Oromootiin ijaarra afaan beeknu. Hima ijaaruu dura qubee afaan Arabaa dubbachiistuu saadhaatii wajjin hunda haa ilaallu meerra. Fakkeenyaaf kuni alifi. Alif kuni a tahee i tahee wanni addanuu baasu u tahee dubbachiiftuu saati jennee jirra. Yoo dhufee fathaan isarra taa'e a taha. Yoo fathaan irraa badee kasraan jala sheene i taha. Yoo dammaan isarra taa'e u taha jennee barannee jirra. Isa qofaa miti. Baanis akkuma kana. Baa kanarraa yoo fathaan dhufee isarra taa'e baa taha. Yoo kasraan jalaan taa'e bii taha. Yoo dammaan isa kanaa dhufeerraan taa'e maal taha? Buu taha jennee jirra. Alaysa kadhalika yaa ikhwaanii? Akkana jennee barannee jirra. Okay. Har'a na wajji tura. Aliifii kaasnee hanga yaatti dhuma waan ta'eef fakkeenya kennee siniif hin dhiisuu siniin barsiisa har'a. Mee fathaa jechuun kasraa jechuun suknaa dammaa wanni jennu kun afaan Arabaati. Afaan Oromootti dammaan u bakka bu'aa, fathaan a bakka bu'aa, kasraan i bakka bu'aa, suknaan irra butaa bakka bu'aa jennee barachuullee ni dandeenya. Garuu namni hundi afaan Oromoo dubbisuu beeka jennee waan yaaduu dhabnuuf falli nuti qabnu darsii irraa boodaa ka kitaaba agarsiisaa tana akkana jenna laal. Fathaa qabu'aa jinnii qabu'aa dhiisnee ilaa qalbiin asii dhaggeeffadhu. Hima ijaartu malee gara qaayidaa nuraaniyyaa darbuu hin dandeessu. Hima ijaaruuf warra kana beekuu qabdammoo. Amma akkam goona jennaan aliif kuni fathaan hoggasarra dhufe aadha jennee jirraami. Amma kasraan yoo isa jala dhufe iidha jennee jirra. Dammaan yoo isarra dhufe uudha jennee jirraami. Baan kunis fathaan yoo isarra dhufe baadha. Kasraan yoo isa jala dhufe biidha. Dammaan yoo isarra dhufe buudha jennee jirra. Adaat almaddi immoo meeshaaleen ittiin butaman yookiin qubeeleen waa buchisiisan aliifii fi yaa suknaatii fi waawii jennee jirra. Aliif qubee fathaa tahee buchisiisa. Dubbachiiftuun isaa fathaa kan ta'e miim yoo fathaa tahee aliif isatti aanee dhufe maa jechisiisa isiniin jedheen jira. Aliif maa fathaa ida'uu aliif maa jennee ogguu qaraanu ni beeytaniimi. Siin fathaa ida'uu aliif saa aliif qubee fathaa tahee buchisiisa. Waaw qubee dammaa tahee buchisiisa. Miim dammaa muu waa suknaa muu baa dammaa buu waa suknaa buu taa dammaattu waa suknaatu tuu jennee ogguu barannu yaadattuumi. Waaw qubee dammaa tahee buchisiisa. Muusaa jennee barreessuuf muusaa musa fakkeenyaaf musa jennee yoo barreessinu miim dammaa siin fathaa musa tahee jira jechuudha.
موسى جتشوف قرو قبيد ما تكو مال تبوچسيس of gaafachuu qabna qubee dammaa kan buchisiisu waa suknaati miim dammaa ida'uu waa suknaa muu qubee fatahaa ta'e maaltu buchisiisa aliftu buchisiisa saniifoo saa fatahaa ida'uu alif muusaa allahu akbar akhi waqtii hanga tokko sii galee rajeetii jedha ammaan tan qubeelee dubbachiftuu isaanii wajjin dheeressituu isaanii wajjin alifi hanga yaatti wajjilaalla asi keeysaa hima jaartanii fidduu qormaanni kana darsii kana booda boleeyyan kiyya warri darsii kana geeysan ka darsii harraa kana ajaja kiyya gootanii bareeda dalaydan asiniin jedhe yoomal ithnayni boruu tak egaa aslan namni viidiyoo kana daawwatu khadaawwatu yoomal ithnayni ta'uu dhabuu mala maafi mushkila guyyaa borutti aanuu fi guyyaa borutti aanu akka amma waraabaa jirrutti yoom as-sulaasaa ammas guyyaa isatti aanu yoom al-arbu'aa dhiifama guddaa wajji arbu'aa sinitti fagaata yoom al-ithnayni fi yoom as-sulaasaa warra xiqqoo sin booda jiru nuuf eega warri qormaata kana dabartan viidiyoo darbe daawwachaa maaliif eebbifamuu irratti yaani namoota bakka takkatti nama hanga 100 takkaallee goonee eebbisna yaada jedhuuf nu eegdu insha Allah ta'ala طيب درسي keenya taasheen aslan fathaan gubbaan tahaa kasraan jalaan tahaa dommaan gubbaan tahaa jennee jira an kana waan isinitti mun qabu alif kasraatti yoo saknaa sukun yaay suknaa dhufe jedhee buchisiisa jennee jirra waan dommaatti immoo waa suknaa yootti aanee dhufe wuu muu shuu ruu jedhee waa qubee san buchisiisa jedhee isinitti meen jira alif immoo waan fatahaa aanee yoo dhufe ba ta jechisiisa jennee barannee jirraame har'as jedhi sittin jabaatin أبشر لافا إن شاء الله تعالى ربي القرآن لا فسر سوجو شيطان جبيسا نوجي توري أوكي نوجي جتامي أما نوجي جدي واني سيه مودي مخان بري فردو سجل إنجل جدي سورة خاصة طبعا فيديو هنقولنا واتساب هنقدنا مامبوسو suuraa kaasteeti dheeraadhas waan ta'eef deeqaa lama sinii caaluu danda'a waan ta'eef viidiyoon siniin dhufu ni barreessita yoo bilbila takkaan suuraa takkaan sii ka'uu didallee suuraa lamaa sadii hin kaastee ergiteeti riikardiidhaan jala jetta jechuu waan wanni sun jedhu akkasittiin adda baafachuu kee hubadhu amma na hojii jedhu i u A I U Ba Bi Bu Ba Bi Bu Ta Ti Tu Ta Ti Tu Sa Si Su Sa Si Su Ja Ji Ju Ja
جي جو حا حي حو حا حي حو خا خي خو خا خي خو دا دي دو دا دي دو ذا ذي ذو ذا ذي ذو را ري رو را ري رو زاي عفوا زا زي زو زا زي زو سا سي سو سا سي سو شا شي شو شا شي شو صا صي صو صا صي صو ض ضي ضو ضا ضي ضو طا طي طو طا طي طو ظا ظي ظو ظا ظي ظو ع عي عو عا عي عو غ غي غو غا غي غو فا في فو فا في فو قا قي قو قا قي قو كا كي كو كا كي كو كو لا لي لو لا لي لو ما مي مو ما مي مو نا ني
nu na ni nu wa wi wu wa wi wu ha hi hu ha hi hu لام ألف نامي تقرأ فيديو قلت لا 60 سبيخ لام ألف لي في لونكم لا قفا لا قفا بس إنكم على همزة انجرم تقول قبائي قفا تانجراته أ إي أو أ إي أو يامرادا فتحاس قباچو يامرا خطوقان قبنه فتحاس قباچو دنديسو دماس قباچو دنديسو يان توقا قبدو غرو جلانا وجي يا يي يو يا يي يو داوتو تكي فيديو خنا خيستي بوتا في gabaabadhaan dubbachiiftu wajjin qubee afaan oromoo afaan arabaadhaa barannee jechu irra butaa immoo sukunaa tahaa jenneera maraat irra tahaa jenneera irra butaa it jenneen baranne min goonee yoo barreessu barbaanne miim jala kasraa keenye nu irra yoo sukunaa keenye min tahaa jechuudha. Tayyib warruma baranne kana keessaa sa'a jedhi ijaarii barreessisoo siin jedhe akkamii barreessite قبيلة أما برني كنا كيسا ساسي منجر آسي منجر سين أجول جرامي سا قبا فتحان انتيسي همزة قبا فتحان انتيسي ساعتها منا جدي بريسي يو سنجر ميم الرا فتحان انتيسي نون الرا فتحان انتيسي مالتها منا تا من اللي كنا قلالي مي أنا جارتشون دوكينا مرة خاصة mana maqaasaan umata haa jechu okay nama jedhi barreessi yoo siin jedhe hoo nuun irra fatahaan hin ta'a miim irra fatahaan hin ta'a maal ta'a jechuudha nama ta'a jechu jinnii jedhi barreessi yoo siin jedhe hoo jinnii ishiin mul'anne jinnii waan jabeessu 13ffaa keessa barannee jira jinnii hin jennu silaa akka jinnii jedhuu fi naa kana akka inni butamu akkamitti godhuu dandeenya? Ni jennee baranneerraa mi? Ni osoo hin taane ni ta'uu qabaa mi? Ni si barsiisan fuutee jiim kasraa maal ta'a? Jii ta'a mi? Nuun kasraa ida'uu yaa suqnaa maal ta'a? Ni ta'a jinii ta'e jinnii akka ta'u immoo barnoota 13ffaa keessa shaddaan agarree waan samii gara galu ilkaan sadii sanfuune nuun gubbaa keenya jinnii tahaa jedhu binnii yoo feene yoo tayyib binnii baa fuuna kasraa jala keenya nuun fuuna yaa suqnaa satti aansina nuun irra shaddaa keenya isa jabeessu kasraa jalaan keenya kanii ta'u binnii insha Allah daawwattoota keenya sagantaa kanarra fooyya'aa ta'een kan walitti deebinu ta'a. Hunda keessan rabbi jechaan sin jaaladha. Darsii teessan tartiibaan oofadha. Dhaamsi kiyya yeroo hedduu kudhanii ol dhuftee lakkoofsa kudhanii ol dhuftee kanaan naagaluu dideen cinqamin lakkoofsa tokko kaatee yoo baratte gonkumaa sin dhibu waan ta'eef. Ahun tagbaabbaan waliigallee warri hin galmaa'in kottaa madrasaa sabaahitti galmaawaa barnoota keessan tartiibaa fi seera isaatiin itti fufaa isiniin jenna jechuun inshaallah. Egaa ajajji guyyaa har'aa maali? Alii fi hanga yaatti waan an jedhe kana barreessitanii
jala jechuu barreessanii eega jala jettan booda guyyaa lamaaf hanga warri sun duubaa bakka sin geessan kana gahee jennaan bakkuma takka qaayidaa nuuraaniyyaan nama hedduu dabarsinuuf jecha nuu obsitanii jechuu insha Allahu ta'ala. ربي أبسسني فاكنو ربي سنهاج جبيسو قرآن في التاني كجمدن ربين نسنس وجنها قرسيسو ورمي سيجي أرقتني مسيجي تيسن اللالمين نملا علمتي أبسا سنين جنة خنا رسلت الرسول بربادو سجن تابراتين قاعدان ورانياتي ولد ديبنا أسيمو برسيساتو مدين وردوا بارفوس مرسال مفاس مرسال سدفاس إنما برسيف أما جا خنا برتة خنا كأنو قرماتا دبرت جتون قرآن إبان ندوبستا جتومتي ميم كسرابرا يا سكنا خيني مي نجن نخوني ميم كسراتي في يا سكنا ولتفوفما ولك التلامة جتو قاف ولك التلامة بسيط بودن ده أما أدى تين سبرسيسة قالوا يوتي كاتي ياد كسموخي سكاوين جرا هدو سران فقاتو يوخين حراس التنتهو جتو إن شاء الله سجن تابراتين كولد ديبنو تها آبي مدرسة كينيا فايدمون دقتنا دا آبي مدرسة كينيا يو اسم فايدم تنين وجلجبيستن كتابة كان اللي بفا آبيتين وقالما تعبي وقالماتي خنيس نكب سيسوتها بإذن الله جيتني يادا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kabajamtoota jaallatamtoota obboleeyyan islaamaa addunyaa mararra jirtan egaa gammachuu addaati kan sinii qabnu sagantaa kana keessatti kitaaba alqawaa'id al-arbaa guutuu isaa kan isin barsiifnu yommuu ta'u kitaabicha bifa aappiitiin qopheessinee viidiyoo kanaa wajjin kasinii gadhiifnu ta'a warri aappichan argatin keeysaan lakkoofsa keenya argaa jirtaniin nu dubbisaa isiniin jecha aappiin nuti qopheessine aappii madrasaa sabaa ka huruufa irraa baratan كقرآن قوتو في كيسا قبو كقاعدة نورانية في كيسا قبو كذكري وان أدى نما كميفو كبرباتشو في آبي قواعد الأربع أكسما آبي أحكام حيدي في نفاسا خدوبرتوني يرو هدو غافة شوف كأنفتني ركتن آبي ذكري وان أدى في آبي كتابولي أكا كتابة تجريد الصريح بلوغ المرام كفي كنين كنفكاتن كتابولي هدو قبعيسني وان كبنوف آبي لكي نتي فهاية دمان إرقا كينا يوموتو ساقنتاتينيا هنگت ومات نوجين تراي سنين جنة والسلام عليكم ورحمة الله